شي أدبي كي تدبي أنجويني شنر لكات قرطمينا قوتي والله قوتي thank you so much أيا في أدبو أنشين نقوته fudhachuu didde malee si himeera barra adabbii tokkoffaanii viidiyoo as baataa adabbii lammaffaanii na faarsitaa adabbii sadaffaanii laayif goodii ani daayinosarii irraa qaba kottutti naa gooti. Daayinosariin koinsii meeqa? Koyinii qoytu qeellaana. Nan jaalladha malee koyinii isaayyuu hin beeku wallahi. Amiina wa ahlan wa sahlan. 26,000. Leenca sadii argadhe jenne ati kaleessa. Nyaata nammallee leenca sadii argadhe maarree leenca sadii. Maal tokko na mudatu beekaa ani leenca sadii kaadheera. Wallahi leenca sadii keessa obboleessa kee Mubaaraki qurxummii sadii kenne dhiyoo sana. That is it. Leenca sadii ma jiraan mallee. Amma geemii namaatu seenuu dhiiseera because yoo seeneen kenna sila ta'eef. Kanaafuu bakka adabbii kan koo fudhadhure adabbii koo haa ta'u bakka kottuuti illee amma maal jedhee si faarsaan? Waan feeteen seenaan qabu an seenaan qabu. Maali Xurunesh Dibaabaati moo Olompikii irra nu waamsiste moo Daraartuu Tulluuti moo? Wayne masaaqni yeeshaan kadhallan wallahi waraansan qabana dhukkubaa jira. Gonni Ay, Habibti Rahman. Thank you very much. Ulfaadho ifte. Enu galaafatte wayne kana balleessuudhaaf bakka qabsaa jiru. Dabni raawwiti yaadiin ganaadha boru walakkan nu hafa si bira ga'u. Innaa maal jedhee si faarsa siiduna? Seenaa hin qabu waan ittiin faarsaman seenaa hin qabu. Wallahi seenaan takka hin jirtu dhiiba manaa godhi. Kuni waa biraati. Kun waan biraati. Rabbi argu ta namni illee argu seenaa maaltu jirare. Maal wayyoo waa jiraate anuu siin jedha osoo naan hin jedhi. Si maaliif gonniin nama waraanaa? Gonnish lamin dimmi yoogash. Namatu hinaaffa baay'ata. Hinaaffaadha? Masalanya የጎን ወጋት ወላሂ ናዚም ጎኒ ኮቲን ጠቅነ ጎዴጋር ማሳቅ ራሱ አቃተኝ አድዲ ለምን አቀብ ደንደገተን ሲያደባማ ወና ፋርሱ ዲዴ አገርና ጂሪ ማለ በር ወላሂ አንሲ ፋርሰ ገሩ ማል ጀዴ ሲያፋርሱ ለሄዲ እንዴ ነፋርሲ ማለት ሴና ከበከነ ወሊፈት ያካቡሬ ዋኑ መንጅሬ ከነ ጎቲ ኖ ሴና ቴና ጀዴ ኖ ቀፍ እንዴ ማንጀቹዳ waan meeqan qabaan seenaa meeqan qabaan seenaa kootiin na faarsi indee qabsootu turte jedha waan feete jedhii na faarsi. Habibti yaa hintala yaa yoo biyyattii yana faarsi jettee amma fakkeenyaaf biyya bareeda biyya sanyii mootiitii biyya faaruudhaan maltu biyya ulamaa'ii hedduu qabdu akka biyyummaatitti si faarsaa garuu akka namummaa keetitti maaltu faarfama yaa subhaanahu wa ta'ala barsiin beeku rakkoon osoo si beekellee okay mee maal jedhee faarsa ሲዱናን በአንድ ቃል ግለጭ ያሽቲ የኔ ምናመቁ እስኪ ያኔ amma ሲዱና ibsuudhaaf jechina hanqataa jedhu akkanumaan fakkeessumaaf እናንተ ታብታብን ጎተኑ ታብታብን ሌንጫ ለምቱ ሱብሃንአላህ omoon daafuu ati nama gaariidha nama amala gaarii qabuudha amalli kee waaw ani amma fakkeenyaaf ani amala kee natti tola akka dhuunfaa kiyyaati kuni waaw waliigala oromoon waliigalchuu maaliin si afarsu ana kakiyyatti yaasaa bakiyyaa namni 400 as dala jirtan siiduuna amalli si hedduu takka natti tola haalisi mukaan baay'ee miti yaani amalli keedas nama jedha tasaqi allesh sami haalif amalli waladda indee kula yaa haalif amalli waladda amala jechuun amma fakkeenyaaf ani yoo si waliin haasa'e hedduu takka si walii gala dasitiin nyaallash haalli guutumatti haalli garuu haala jechuun nama fakkeenyaaf nama guys please haalli nama an jaaladhu nama anuu miti garuu haalli nama an jaaladhu ammoo nama imana qabu gara haalaatiin akkas imaana jechuun kan nama niqaaba fa'aa uffatu atam akkasii miti
haala osoo akkas ta'e anillee hin hawwa dubartii akkasittiin hinaaf. Okay. Haala jechuuni warra niqaaba uffatu. Haala bareeduun. Akkas yaani Wayne. rahma habiibti shukran haala akkasii natti tola hawwii kiyya. Amma fakkii Fulaawriin na jala darbee. Amma darbee irratti wayne qoiski wayne kokinaa. guyyaa jum'aatiif sila ta'eef osoo akkana narra tursiise hawwii kiyya itti hinaafa dubartii dandeettuu lafan quwine weta ejjattu lafan quwine sanin itti hinaafa soo suni akkas. Rabbiin nu haqa jeelchuu rabbii hidaayaa nuuf kennu sillee anallee. Na amalli kee ammoo ana dasna jedha hunda dandeettuudha በትዕግስት ነው የምታሳልፍ የሁሉን ነገር keep it up yani sabriin kee namatti tola. Kun ammoo dhugaadha faarsoo osoo hin ta'in dhugaadha riyaalitii no si faarseef osoo hin ta'in. Galatoomii bakka. Adabbii jedhammataa himadhu silaan umooyuu malee homaan ol. Wayne qoy meeski bannatti amma yaaddoo keessa hin jira. Maal yaadda? Wayniin kun jalaa badaara. Itti sheer godhi kaa abbaa qurxummiititti. Wayne bannatti. Isa kana ishee miina qabeen sheer godhee keessa. Kana yellaan dura kaase mobaayila laalaa haasu. Way atis warra suuraa kan argin jaallanne keessaa immoo man ማለት ነው? Wallahi siiduna tiyyaan qaanfadha. Maal jechuudhaan suuraa jaarsa kiyyaa waliin hin dhaabadhee jira. Wanni biraa tokko hin jiru. Daratii isaarra jechuudha. Daratuu sabsiinu. Daratuu saffii maal jedhamayyuu ture. Mannaashi narkaa bade. Intii ነው የሚባለው. Allahu Akbar. Thank you very much. Oh my God. Oh my God. You did it. You did. Oh, Rahma. Thank you very much. Hedduu takka ulfaadhu Toomi wallahi. Fira qabaachuu. Thank you Rahmiye. Thank you very much. Abbaa qurxummii shamsii kenna sheer godhadhu ka. Qurxummii jahayyuu baram. Ya Allah. 1 8 7 6 5 4 3 Isaamni wayita garii akkanatti agaachaa naa jedhiin nama giiftisan inni akka isaatiitti kalkuleetii dalagee erge. Minno marraqa argaati lakkan mande mirriqaata waan jedhamu itti jira bara. No jedhee qabxii makiinni erge akkasumatti erge leeshaal marraqa. By the way, nama okay disi bakka. Winiin kan bade siiduudhaayyee. Wallahi osoo taataaf gootan ijoollee mana kanaa jechuudha. Sila hin badu ture winiin kun. Mee bannaataachuu taataaf godha. Kaayamma si adamaa qashti. Madda dabbiiki. Reediidhaan eessatti wal barattan yeroo jalqaba. Ashitti lafeetii eessa badde dhukee kiyyaatummaan eessa jirtaan hin banne. Reediidhaan yeroo jalqabaatti eessa wal barattan akkamiin wal barattan eenyutu jaalala himate. Kuni hundi adabbii 3. Lammaffaa. Reediidhaan eessa wal barattan tokkoffaa. Lammaffaa eenyutu si jaaladhaa dura hime. Lammaffaa jechuudha. Tokkoffaa eessa wal barattan. Lammaffaa eenyutu jalqaba si jaalladha. Reedumaan wal qabata sadaffaan illee ulfaatama kanneenuma keessaa deebisii maatuu na gaafate. Adabbii tokkoffaa reediin eessatti wal barattan eenyu dura jaalala gaafate akkamitti wal barattanidha. Adabbii lammaffaan ogaa isisii 11 naa kennaa. Adabbiin tokkoffaan reediidhaan eessatti wal barattan haala akkamiitiin wal barnoota suni. Maqaan kee eenyu jedhamaa ani ebaluu jedhamaa wal barnoota adabbii lammaffaa. Kalamaffaa eenyutu dura gaafii jaalalaa dhiyeesse. Way ሁሉም ከሬዲ ጋር ይገናኛል። አደብቢን ከሲቢት በራስቲ ወይ adabbiin sadaffaanii barsiisuun isa rakkisaadha. No adabbiin sadaffaanii ati yoomi haadha ilmaa ta'uuf qophaayaa jirta. ሁሉም ከሬዲ ጋር ይገናኛል። አደብቢ tokkoffaa waa biraa ከሬዲ ጋር ምን አገናኘው? ከሰደፋን ኮንፋ ሁልየት ዋን jedhe kun ilma namaa
adabbiin sadanuu ashitti dhaggeeffadhu wallahi laazim waa'ee adabbiin beekne malee akkasii No, amma adabbiin kunniin darsin jenne wallahi waan gaariidha bar kunniin wannan si gaafadhe kunniin yani hawwii fuuldura waan intarviiyuu guddaa si gaafachuuf taa'u. ይሄ ፕራይቬት ነው። Allahumma salli ala Muhammad. No private. Personal life kan ko dubbadhu waan biraa hime. Adabbiin kan Baadheta jecha nu nyaatte. Makiinaa deemtuudhaan nu nyaatte. qaalii koo wallahi jecha siif hin qabu naa galatoomii haa ulfaadhu. Yalla. Ashetti ish gaafii bira. Gaafii tokkoffaa eenyutu dura gaafii jaalala dhiyeesse siin jedhee miira kun yalla amma isa waa'ee reedii keessaa gaafii galatti waa'ee reedii adabbii tokkoffaadha. Waan dhimma biraarraa lammaffaa sitti maajagas lammaffaa si gaafadha. Adabbii lammaffaa waa'ee reedii jala garuu ati waan ansi na jaallattu jechuudha ijoolleen koo. Wallahi ini mini xitii kee baasin ini mini ishii jaagaasiin kijibaa kunniin qaqqooman barreessaa wallahi laasim osoo dhugumatti nan jaallanne jechuudha baasii nutti mi'ee gaafa dhuminaamsiin jedhani sila wallahi gaafa ijoolleen mana kootii immoo ini min bakka guutuun jira jechuudha. In dubbatini ini mini xitii waa biraa qaxxaamii ini mini wallahi. ishii jaagaasii gaafii lammataa. Ammallee kun ani wishi yoo ati fuulaan asin bahin bar gaafii mataa gaafiin kiyya ammoo waa'ee nama keessattuu namni bultii ijaare yoo taate waa'ee masanirra rarra. Yaa habibti adabbiin nama adaban kunoo na faarsi jechuu jira. Diftara koo na faarsitu jira. No maal goota na faarsitu. Ishii reeditti bilbiliiti akkam nagaa qabdaa jedhii gaafadhu kunillee icitiidha. Maalitti bilbila ree kunoo rafaa jira. Akkanumaatti bilbilee reedii assalaamu alaikum eessa jirta. Jetta sagalee laawuu. Nama rakkoo ribarraa kaasee moo warqiin yoo dhufe riba isaa quufatee akka ka'uttiin kaasuun yaan. Indee? Yaa Rabbi kiyyaa. Maal jechuudha? Maal jechuudha warqii yoo dhufe riba isaa irraan kaasuun maal jechuudha? Kaasuun riba isaa quufatee akka ka'uusaa masaaji isaatiin. Guyyaan akka malee gammada himu. Gaafa reedii baranne jechuufi caqasa. Ishi. Guys, guyyaan akka malee gammade sinitti himu. Eejedhaaf. Jenne habibti. Daafi qalbii nurra raasine nafseen nu keessaa baate. Eeyyee. Okay. Guyyaan akka malee gammade na yaadadha. Oh my God. Oh my God, nama jechiisudha. Ammalatu akkaatiin gammadaara keessoo koo dastaa tasammitooñaan dassitaanatu dhaga'amaadha. Allahumma salli ala Muhammad sallu ala nabi. Dassitaan natti tasammee qoy. Yani guyyaan kun forgeet gochuu hin danda'u jireenya kee keessaati jettu wayi. Yoomin? Oh my God. Qoy kabannaatu subiira keessa jira. Oh my God, wal qabata? Das yaalanya ነው. Okay, tell us. Guyyaa hundayyuu gammachuudhaan. Guyyaa addatti barbaadeen qabdaa fi yookaan waan kanarraa fageessi jetti yookaan deebisee kunoo guyyaa hundayyuu gammachuudhaan deebiin ta'u. Hulleen dastanyaan. ሁሌም ደስተኛ ነኝ አይባልም። ሲጀመር እኔ ከሆንኩኝሳ እኔ ጉያነ ከፈየስ ነመገመዱዳ ነመ ከፋሙ ሚቲ ጉያ ወንነ ከፈውሌ ነሙዳት ሲጀመር ነምን ወይታ ጉያነ ከመለ ጉያነ ከመለ ገባይ ነው ጀሩ ወላሂ ነመ ከጂባ ነምና ከስችሩ ነምን ጉያ ከሳይን ገዳ አና መፈከኛ ፈራ ብዙ ገመቹ ወዱን ቀፉ. It is normal. Sababa wayii barbaadeeti miti muudee ndiu maqaddas na hin jenne haqa guyyaa. Amma hamzattuu reefi tana bilbilaa guyyaa bareedaa miti haqa.
Onneesii kudhanii naa kenna. Guyyaan akka malee gaddisii himu. Yaa gaddallee wayimte rakkoon qabu. Gaasisii kudhanii naa kenna. Wayinee na jala darbite. Nuufaatiin dubartiin amma guyyaan hundi guyyaa gammachuuti jenna astagfirullah. Ji'a booyaa oola nu dubartii. Guyyaan akka malee gaddee. Na dhaga'i kaan xaxxaaxayini. Guyyaan akka malee gaddee. Guyyaa yezaaree 3 ዓመት ማለት ነው. Bakka dalagaan jira. Nama du'e nutti himin nama du'e waan nama du'e nutti himin please. Nama du'e osoo guyyaan akka malee gaddee sitti himaa jira. Indee na dhaggeeffadhu. Guyyaan akka malee gaddee sitti himaara. Innaa bakka dalagaan jira. Akkasuma dalagaa kiyya dalagee fixee keetan jechuudha. Misaa kiyya nyaachuudhaaf fooqiitti ol ba'e. Kilaasiin keenya fooqiidha. Fooqii gubbaadha. Kan nuti hojjennu daka hojjedheetan jala jechuudha. Nazaafaa fixnee maal jennee misaa nyaachuudhaaf zuurii keessa akkas jechuudha. Yeroo gubbaa baanu bilbila keenya nutti hin dhiisan beektaa madaamiin bilbilli gubbaa jira waan ta'eefi bilbila kiyya akkasitti fuudheen Facebook irra seene. Yeroon Facebook irra seenu biraazariin kan koo maammeen haati kiyya dhukkufattee mana yaalaa kan geesse post godhe. Haadha kiyyaa akka malee jaalladha. Akka malee jechuudha bakka obboleettii tiyyaa, gorsituu tiyyaa, gwaaddanyaa jedhe. Akka haadhaa osoo hin taane akka gwaaddanyaati guyyaa irraa osoo waliin bilbiliin oolleen bullu. Bakka በጣም ደነገጥኩኝ። ያኒ haadha kiyya kaleessa mana dheengadda biyyatti erginaan maatii dubbisuu deemte maatii dubbiste yeroo achi as deebitu azuuraat waddaqach kuftee beektaa laftitti maree kuftee yeroo kufte sana maammeetti bilbilamnaa maammee dhaqqabee deemee hospitaala suuraa hospitaala jiru sana poostate beektaanni baay'ee tokko rifadhe baqa በጣም ደነገጥኩ narrifadhe bilbila gatee san booda baqa akka tokko jismiin kan koo naromme maal taateen jedhanii hiriyoonni koo nama 4 na waliin dalagu nagaafatanii yeroo nagaafatanu hundee kun jedheen maammeen maal jedhee poostate jennaan mubaarakitti bilbilaan ijoolleen mubaarakiin immoo ofiisaatiif innis baay'ee tokko ummaa keenya baqa በጣም ነው የምንወዳት يا ربي يا الله حسبنا الله لا اله الا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اتمري في تنجتي يا بيرسونال لايف هني مجدان تريو اما كان هي متشال سلبت ريدي دا يوم البرت تنجچو چال سلبت ይሄ ኮንሰፕት ቤተሰብ ነው ወይ guyyaa rifatte naa himi jette guyyaa rifatte kunoo guyyaa kana rifannoo ta'e gaafadhu akkuma jalqabaa personal life kiyyaati jette namni guddaa kan osoo hin ta'in wanni nu barbaadne والله يمرين نو أتي وانكو ساوي سي أجر تامي بتأمل إذا نقدكوا تبكوا أنا مولني أتيهم تكوني أنا سيكا ونك يا وانا تكيف وانا تيم تكوني أكنت تيم تيوم بربان يعني كنا ما أكسر ستفوق وان ألفات هذا وان هذا أتي إنا قد وان تريفت أني كاسي جادة لا لقيان تريفت قيان تجدي تقيان تجمع لا ما ما ماتي ready ramarate yo wai ready dubbatne malee siin ta'u maal jechuudha ready bichaamti ati ready dhaan kol baratti dhiigotan achi dura jiraachuu gaafa dubaayeen dhufe akkana ta'ee maadaaminti akkana nagooti laa intaan ree guyyaanan itti gadde guyyaanan itti rifadhee በጣም ልቤ ተሰበረ ቀንና ማረሳው ቀን ቢኖር ጉያ ጅስሚቶ ማገዶት ተጃለች ሪፈት ጉያ ሰነ ናሂሚ ጀተ ሲሂሚ أما مثلا وصو نغافت يعني غافة غيانا قد وي غافة مسرتي مرسيني ودقم تبرسيتي ميوتن سيبودا أنا ما نجلت أن لالي غيانا قد غيان جلقبا وي غافة مادامين بريجي أسدين لو قد وي galata saayiti madaamiinam biraseenee hundi jechuudha maasha Allah waddunyaan lamin doonaan aqam qalxaaffaa ስለሆንኩ ነው መሰለኝ hojii kan akka jetti ittiin daakaaf beektaa waan akkasiisan masalan fakkeenya fayyee waan akkasiiti warnaan gaddi yookaan immoo itti gammadde wayii jireenya keessa waan haptuun godhuun jira miti fakkeenyaaf nyaata wayii nyaatte yookaan bakka wayii deemte itti gammadde guyyaan akkanaa kuni bakka jireenya kee keessa al tokko dhufa yeroo nati jettu yookaan hiriyoota teetii walitti qabamte yookaan abbaa manaa keetii walitti qabamte guyyaa wayiin jiru guyyaan akka ayyaanaa wayii guyyaan kuni bakka jireenya kee keessa guyyaa bareedaa wayiiti gaaf nati jettu wayii. Gaafni gaddaallee ammoo guyyaan akkanaa kun guyyaan sun fakkataa ture osoo jireenya kee keessa lammata deebi'uu baatee guyyaan ati jettu wayi malee waan guguddaa miti waan guguddaa akkasii emotionally nama godha gaarii miti
akkas yaa ani gaaf kanan itti gaddee itti emotional ta'ee itti intini jedhee onneessi fudhannaa kenname kana bakka. By the way ልንገርሽ እኔ በጣም በቃ እኔ በቤተሰቦቼ ቀልድ ስለማላቅ በጣም ከባዱ ነገርም ደስታም ሊሰጡኝ ናቸው። ገደስ ከኔ እንትኒና ጀዱ ገድስ ገረጀራቲ የሆነች ዱፌ ባኤ ነቲ ሀማታ ተአደረን ገመቹንስ የው ገረጀራቲ ዱፌ ባኤ ነገመቺሳ ከንከንራ ፌ ትርፍ ነው ሌላው ትርፍ ነው። ያ ማቲው ፊ ጃለችውን ጋሪዳ ማቲን always put first yani jalqabarra kaa'uu qabda maatii nama jalqabarra maatii kaayatu waan biraatiin milkaaya maatii waanuma jaalachuu qaban baay'ee wallahi gaddas ta'e gammachuun gara jaraatiin kan dhufeetuyyuu daran mallattoo gaafi ta'e sahlan fiik hala bilkay naqaxaqqaxanii amma baga nagayaan dhuftan gara mana keenna. Dhugaatiiti si idoo yaa wallahi. Inna adabbii kee himadhu takka narraa qabda amma sana yoo si moo'e takka sirraa qaba. Moo anatu no ka jalqaba konkolaataa diimtuun namooti wayii narraa qabda. Nasraa abni kun jalqabamee haga dhumachuudha biyyanis wada asir caawwataa tacaawwatanaan tokkitti namooti. No wallahi sadi si moo'e maa wal kijibuun gaarii miti ati afur moo shannaa. Anchi abbadshi indee. وربي سيدي ما يتلالش عندي والله بانجا وين بتاع سنتين كان فوقيني بتناتم بتنا قفا والله ما سينجري يا موتي سينجري بر توكو ساديسي مو اجت بر سادينا موني ستنا موتي توكستي قفا وين يدلي مجيون توني ما فرسو سما لبات عندي اهون دبي تكون راقب داك ماكينه ديمتو سينجري ماكينه ديمتو وين انك نمني اوكي كاكو قبدي كوما كدا فوري نموتي وين جرو مال قبدي كوما كدا فوري بقنا موتي I don't know مالتو كسي كنا اوكي طيب so you have ونا تقو ادبي تكنرا قبدا سينجري ayyee okay rakkoon qabu mataa uree maal rakkoo qaba dirqama wala dabuu qabna amma nuti naasofni malee maal wala dabni anis tokkuman seenaa keesi gaafa atis tokkuma gaafatte kanuma lama jechuudha kanuma lama wala dabni wanti nu wala dabni jira akka bira okay maka yinxaxaa gadaan nama jechuudha har'a namni nama arrabse boru nama faarsa oromoon uumama lamii qaba waan akkasiin jaalladhuan dhiifama naa godha no nama keke blog goda yennan follower runjiru ka ጓደኛ ሲታማ ለራስ ብለስማ namni hadhana arrabsu kun borsitti garagalee si arrabsu danda'a kanaafu yeroo hiriyaan kee arrabsamtu atis hin callisin anis kanaafin hin callisne no ma ummanni kuni maal dalagare yoo nama asii achi deemee namatti nan inkaan hojii namatti seenuun jaaladhu nasra ati koi yoom giftii naa kennita garuu intala sana ganama galgala walumaan haasofna waan akka faayidaa takka illee naan qabdu wallahi jaalladhu waan akkasii maal asiin haasaara koomentiidhaan ijoollee jedha walii taaptaap godha guys hundi keessanii taaptaap godha warras mucayyoota as jalaa deeme ati rakkoo qabda nagaranya astaghfirullah deemi yoo lubbuu qabatte isii jala barreessimee si argina deemi wallahi namni dhiira jette jechuudha dhiira si yoo taate kan dhalaa si yoo taate namni dhuftee komentii badaan deemi ati hima dhiiraati isii jala barreessi ati hima dhiiraati jedhiin ati inuma haate si deette miati inuma nama oromooti yani amma dhiiraaf dubartii ta'uu keellee maqaa keen kaasu isime jala barreessi deema laalamee oromoo jedhamu barii ganamaa teenki wallahi maalaikum salaam Mabsi na jaalladhu mata kana inna akkami nuuroon habiibti በጣም how is life jiruun maal fakkaatti si bira baay'ee tokko dasseedha
Baga jiraattee nu gammachiiftee jiraachuun kee maalumaa oli. Bareeda. Thank you. Ay. Meemee warri mana kana filaawarii immoo maaltu dhufee laata? Sitti haa tolu galatoomisis filaawarii 4 gaafate. Filaawarii afur. Namni biraa 2. Wanti ati ashitti himboo yaaree sila. Maatu yeroo inni nama boocisu duniyaa tanarra. Wallaahi ani wanni nan jiru. Keessattuu wanni keessan nan boocisu baay'ee. Kiyyafuu uumamee qaccara wanni duniyaa irraa wanni biraa. Filaawarii nama guutaa. Bulloo teennaa. Thank you. Doctor. Warri Namni biraa tokko. Yaanni ilma namaa kun garuu waladda. Anchi ati aadaati waan polotikaan beektu dhiisi. Lakkibbo ani sila fikir xayyiqi. Maa sila fikirum sirka xayyaqii kombii alsheen samuun diddeerta. ይሄን ሰሞን ምንድን ነው አንቺ ስለ ሬዲዮ ካላወራም ዋይ ሬዲዮ ናስ ማለት ነው። ኦኬ ilaalchati fikiriidhaaf qabdu maayin ማለት masalan yaani gadaa oromoo thank you very much I mean yaani amma fakkeenyaaf nama tokko amanaamoo jaaladhaa jetta warra amanaamoo jaaladhaa jedhu keessaa yi'ati moo amanaallee jaaladhaallee ilma dhiiraa irratti ufgata waan rabbi achi booda si godhu si mahaa godhu jettamoo moo warra onnee teessan hin kenninaati ima jaaladhaati gaafa ganamtan ammoo adabadhaati taa'a warra jedhu keessaa warra kam keessaa yi'ati warri jaaladhaa yoo namanne hin jaallatinaa jedhu keessaa warra yaani warra jaaladhaallee amanaalleedha. Yoo namanne nan jaallatin jaarsi kiyyas anis yoo namanne hin jaalladhu. Fikir yaala imnata ይሆን Alright, yaada bareeda. Ammoo ilmi dhiiraa kan inni beektaa ilmi dhiiraa kun yeroo hundayyuu ilmuma dhiiraati. Balleessee yaani sii galaa miiree wannaan sin jechuu barbaade amma dhiira wayita sitti amadhu jechuudha. Ilmi dhiiraa bidalla ilmuma dhiiraati. Even balleesseetu ilmi dhiiraa gaafa balleessellee badiin kama dubartiiti. Yoo nama tokkoon ati wal dhabdee ati dhiistellee isumas si dhiisee jedhama. Suni uummata keenya keessa hawaasa Oromoo fakkee yoo waan fedhellee ilmi dhiiraa balleesse ilma dhiiraattu balleesse waan jedhamu jira. Wanni dubartiin akka amma rabbiin waluma qixxeessee nu laalaamiin ilma dhiiraa fi dubartiillee rabbi biratti nu uumamuma namaati waluma qixaa diliin teenna waluma bira kaayamtee taniin mazzanamtiimi. Garuu uummata keenya biratti amma fakkeenyaaf yoo ani waan wahii waan aadaaf safuu keessaa bahe wahii an dalageef yoo ilmi dhiiraa wahii dabalatee tokkoo miti. Inni ilma dhiiraati akka dubartiiti waan jedhamu wahiitu jira. Yaa kuni astadaadagii dhabeetta. Haalli guddina akkasi. Haalli guddina keenya maatiin ilaalchi duriidhaaf kennamu waan sana fide beetta. Amma yoo ati kaatee waan takka barreessite balleessite ati dhalaa miti minaamin bakka yaani dhalummaa keetiin mataa gadi si qabachiisuu barbaada hawaasni keenya nuti naannoon itti guddanne aadaaf duudhaan itti guddanne waan akkasii irratti hundaa'etu kun astadaadagiidha akka ilaalcha guddisa keenya bakka astadaadagii keenya kan kana godhe malee biyyoota guddatanitti dhalaan dhiiraa wal qixa yookaan immoo dhiiraa oliyyuu mirgishee. Yeah, you are right. Siduu Nasraanii achitti jalatti jaarsa namaa deebisi jettee barreessaa jirti dhugaa. Waan badaa afaanii nan baasinaa. Manni beeku walii sinoo faadhiisa. Asitti dhuftee barreessitu yeroo sana nitti hima. Naashi yaada keetti fuudhe. Innaa guddisa beektaa guddisni keenya akkaataan guddisa keenyaa kana nu dhorga beektaa lamin dhalaadhaa fi gadi qabamtee dhalaanii yaani ilaalchi dhalaadhaaf qabamu dhalaan kan mana keessaatii kan waa ol baatee hin dubbatanne bakka waan tokko jiraan fudhatamoo dogongora jetteetiin dhiista. Bakka itti fudhulee jira.
Abbaa firoo deebisiisiiduu. Maaltu si galchisiin? Mana gabbash. Maal si galche? Walaa kabajnu kabaja kan keetiin mana kana keessaa ba'e. Booddee na arrabsite jettee latti afaan banuu fi laayivii seentee jechuudha. Sila ajandaa dhabdee rakkataarta fakkaata. Dhiisati warra koomantii ilaalin. Mi'oota ofirraa godhi. Naa nam tokko tokko jechuudha. Ifin laalu reettaa ifin laalu waan badaa afaanii na baasuu fi warra balkaabaa. No, yoo koomantii jaraa laalteetti deebii deebisiteef namni akka waan sanii attenshinii kennite godhatu uffadhu biraa darbindoo. Haasee Yaada bannaa kishee otoo namni biraa waan jedhee nan garramu Nasra atis moo? Akka waan darbu hin godhin jechuudha. Namni biraa waan biraa barreessu. Ati immoo afaan guuttattee waa'ee reedii dubbachuu hin dandeessu. Ilaa wal kabajnee afaan qabannee ateenyu. Afaanii waan hin baasin. Nasraa kootu deebi'e asitti maaltu achi si fide maaltu si qirqirse si habiibti. Wallaan azim yaa nama jaldeessi madaa isaan beekuu madaa namaatti kolfayda madaa hiriyaa isaatti kolfaydan. Wayne. Yaa Rabbi maaluma isin goona koo tokko akka keessa aduutti uummanni kun nagaa sabaaf kennuun deemaa hin jiru. Wallaan lazim namni mee ofumaan maa dhufee nama tuqaa ofiin mee maa nama tuqaa. Rakkanni wallaahi. Nagar mukkoona. Siif immoo deebii kan deebisu reediidha malee anaa miti. Hin argita. Ana yatta? Laan. No, isin adallam. Okay. Nasraadhaan gadhiyaan. Jara wal beeka jaratu waliin Yoo haasa'a. akkaawuntii si feekii taati nama addaan baafataa bara yoon Yaraan sun akkaawunti nam. Akkaawuntii mataa isheeti. Yaraan sun akkaawunti nam. gadi tuwita ilaaltee followerra qaba. Mee followerra qaba adda baasii ilaali booda rakkoo noon jira miiree yoo. Siif bilbila kaasii akkoo keetiif deemii bilbili. Maal gochuu naa bilbiltaati? Nama kabaja qabudha. Nama akka kan keetii miti. Inni soo mistineen. Nama kabajaan jaarsa ofii qabatee jiraataa jirudha. Warra bal'aa maan nama ida'u waliin milane.